Akkam nagaadha. Nagaa kam? Maqaan keenya jedhu. Maqaan kiyya Goollichi Dheengicha jedhama. Tole amma as bira hiriyaa Booranaa kan jedhu bira jirra. Kun maal agarsiisa? Kun akkuma argitu hiriyaa Booranaati. Booranii hiriyaa lama qaba jechuudha. Tole. Dambalaa fi Wakooreedhani. Akkanaan deema akkasirraa gara kanaatti jechuudha. Amma hiriyaan Kuraa Jaarsoo jira kana keessa. Hiriyyaan Kuraa Jaarsoo hin jiru. An fakkeenyaa fi hiriyyaan kun asirra jalqabni ijoollee kuuchuu jira. Dambala reeroo jedhani. Wakoorsoraa jedhani. Wakooraaf dambalaan deemaa jechuudha. Asitti yoo fudhannan fakkeenyaa fi wakoorsoraati. Kankoo natti agarsiisaa jirta. Kan keeti. Tole. Wakoorsoraa tam. Bara dhaloota koo. Bari dhaloota kan keeti. Gada boru guyyoo bari dhaloota kan keeti. Gada boru guyyoo kan dhalattee jechuudha. Tole. Inni kunoo. Inni kun immoo gadaatiin biyyattisiti jenna. Gada boru madhaati. Tole. Gadaan ati biyyattisite jechuudha. Gada boru madhaati. Armaatti immoo gadaan atiin coqorsi guduunfite gada liiban jaldeessaa. Gadaa liiban jaldeessaati. Maal? Coqorsi guduunfanidhaan. Coqorsi guduunfite ijoollee kuusomtedhaan kuusomanii gada liiban jaldeessa kanaa jechuudha. Asoo immoo coqorsi erga guduunfaniin booda incitanii gadaan ati citu kun gadaa cinni kan keeti gadaa guyyoo gobba jechuudha. Abbaa gadaa ka darbe jechuudha. Achiin duuba cittee yoo citteen duuba hariyyaa nam citanii ni jira. Nam tokkoon cita. Achiin duuba gada sun taate. Akkana fakkaatti dambalaaf wakoor waan jedhanii jiru malee ganni kan kee agam hin jedhu Booranii atiin hariyyatamii jedha. Si galee? Kanaaf ammoo umurii kiyyan himadhu jechuudha. Inni himattu umuriin kan kee ni beekame. Seeraan qabadhu. As biraatti amma wakora soraa yoo siin jedhan umriin kan kee gan 27 akka 35 jidduutti argamaa jechuudha.